Ashamaa harka fuunee hiriyoonni koo har'as aappii tokko qabadhee isin dhufee aappiin kun kaameeraa mana keessa jiru mana keessatti kaameeraa madaamiin kaameeraa yoo dhohistee jiraatte kaameeraa san akkamitti argachuu dandeenya jettanii namoonni hedduun hin cinqamtanii keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan ijoolleen mana namaa daleeydan baay'ee cinqamtan baay'ee yaaddan akkamitti kaameeraa tokko argachuu dandeenya mana keessatti kaawwalame kaameeraan fakkeenyaaf kaameeraan gosa baay'eetu jira karaa isin hin beekneen kaameeraan fakkeenyaaf firee xeefii kan firee xeefii gayuutu jira wanta kan karaa kamiinuu isin addaan baaftanii beekuu kan dandeenye kan mul'anne jechuudha ijaan arguu kan dandeenye jira sanniin keessaa fakkeenyaaf qalama yookaan ammoo iskiriptoodhaan jiraachuu danda'a iskiriptoodhaan keepii koofiyyaa dhiiraa isa godhatan san irratti jiraachuu danda'a fakkeenyaaf koofiyyaa girgiddaa irra fannisanii isin waan akkasii saytanii jettanii yaaddanii isaan waan akkasii san irratti jiraachuu danda'a inni biraa ammoo sookeetii jidaararra jiru kana yookaan ammoo sookeetii chaarjaraa kan agartanii isa iddoo keebilii itti godhan san irratti iddoo sanittis kaameraatu jiraachuu danda'a kanaafuu kaameraa kanniin akkamitti argachuu dandeenyaa isa jedhu baay'inaan biyya arabaa keessatti fakkeenyaaf madaamii qofaa miti kan akkas godhuu danda'u abbaan warraa madaamis jiranii araboonni qaama keessan qullaa arguu kan fedhan fakkeenyaaf yeroo isin uffata jijjiirattan huccuu jijjiirattan jechuudha yeroo sanitti qaama keessan arguudhaaf iddoo isin itti jijjiirattan sanitti kaameraa dho'isuu danda'anii iddoo baay'eetti yookaan immoo iddoo isin qaama itti dhiqatan mana shaaworitti kaameraa kaa'uu danda'anii kana akkamitti arguu dandeenyaa jettanii baay'inaan nama gaafattantu jira isiniif amma aappii tokko isiniif qabadhee jira aappiin kun aappii baay'ee dalagaa aappiin kun aappii kana kan argattan pilaayistoor keessatti kunoo akkanatti asirratti pilaayistoor irratti hidran kaameeraa daayireektar jettanii barreessanii dursa akkanatti yeroo isin dhufu gara gadii deemtan jechuudha gara gadii akkanumatti ooftanii kunoo kaameeraan nama isinitti argisiisu kana jechuudha isa kana hidden kaameeraa daayireektar jedha isa instaal gootan instaal godhee waan jiruuf amma open jedhee isinitu narraa eeggama baay'ee salphaadha baay'ee dalaga kaameeraa kana aappii kanaan laaltanii mana keessa yoo kaameeraan hin jiraatin kaameeraan hin jiru jechuudha yoo aappiin kun isinitti hin himin guutumaan guututti garuu wanti guddaan isinii kan of abdachuu qabu waan akkasiirraa homaa kaameeraan jiraatee jiraachuu baatee wanni nurraa sodaannu hin jiru yoo jettanis homaa miti garuu karaa baay'eedhaan of eeggannoo godhuu isin barbaachisa waan biraa yookaan ammoo shakkiidhaan osoo hin ta'in qaama keessan laaluufis waan hedduufis akkas godhuu danda'anii waan isin dalagan iccitii keessan laaluuf kanarraa of eeguuf aappiin kun kunoo hidden kaameeraa daayireektar jedha isin hunduu buufadhaa sheer godhaa waliif daddabarsaa keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan waliif daddabarsaa waliin gaya akkuma aappii kana argattaniin buuftaniin open jettanii seentan an amma instaal waan godheef open jedhee haa seenu kunoo open gootanii seentanii akkanatti isinii fida akkanatti isinii dhufa diimaa jalaa kana hin argitanii miti kan gubbaa kan jidduu kana kalakkaa'u kana osoo hin ta'in isaa gaditti sarara diimaa jira sararri diimaan kun isin iddoo kaameeraan hin jira jettanii shakkitan hunda keessa deemtan qabattanii kaameeraa kana akkanuma qabatanii deemtan mana isin kilaasii keessan ta'e yookaan ammoo iddoo nyaatatti dalaydan ta'e iddoo mana shaaworii bakka hunda deemtanii akkana qabattanii deemtanii iddoon amma sararri diimaan gadii kun achitti iddoo kaameeraan jiru yoo ga'e hin ifa billic ka jedhu dhufa waan san yoo argitan iddoo san kaameraatu jira sirriitti ilaaltan jechuudha itti dhiyeessitanii ilaaltan kaameraa san arguudhaaf isin akkanumaan akkuma tasaa qabattanii deemuu dandeettan mana keessa akkanuma qabattanii nama bilbila haasa'u soquu dandeettan jechuudha iddoo sanitti sagalee dhageesse kaameraan kun amma sagaleen akkana dhageessa yoo kaameraan jiraate garuu inni ifa billic ka jedhu jira sarara diimaa gadii sanirra jechuudha akkasitti soyitanii argachuu dandeettanii waliif daddabarsaa sheer godhaa ijoollee hunda biraanuu gayaa waan baay'ee kun tibba kana argitanii feesbuuk irrattis shamarran tokko madaamii rayoo waan adda addaa godhan kaameraan qabee mataa irraa haadanii waan hedduu godhan kana argaa jirtanii
ijoollee teennaaf daddabarsaa biraan gayaa akkasitti kaameraan eessa akka jiru iddoo kaameraan jiru yoo argitan waan sanirraa of qusattan jechuudha. YouTube channels qaba YouTube Abdii app jedha. Isas laalaa subscribe godha. Galatooma hiriyoonni koo share gochuun dagatina waliif daddabarsaa Facebook yes follow yookaan immoo friend add godha. Galatooma isin jaaladha ilmaan Oromoo hundi keessanuu naaf jiraadha.